akka yaadaa fi karoora kootti kuni hunduu hin jiru ture. Balleessantiya angadeera bontu lemmonatti deebi'u takkitti tokkotu. Ani maqaan koo Emmikeen jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe magaalaa Bishooftuu keessatti yeroo ta'u barumsa koos kutaa 1 hanga 7 achuma magaalaa Bishooftuu keessatti baradhe. Wan fedha bareechine homtuu nurranuun tolu sababa keetiin sababa kootii jennee wal kaalutu baay'ate addaan baanu gargaar fagaanne gaadhigaa wal guduunfi. Abbaan kiyya ijoollummaa kiyyatti yeroo nurraa boqotu harmeen keenyis hanga kutaa 7 baradhutti anaa fi obboloota koo mana namaa deemtee biddeen toshaa huccuu miicaa nu guddisaa kan turte. Haa ta'utii waan Rabbi fide deebisuu waan hin danda'amneef guyyaa tokko harmeen kiyya mana namaa biddeena toshaa ooltee deebitee manatti galtee jettee otoon qufa'in lubbuun ishee kan nu jalaa darbe. Ya Rabbi yaa goytaa maaliif na jalliftaa. Obboloota koo keessaa hangafnii fi umriidhaan illee yoo xiqqaate waggaa 5 obboloota koo waan hin caaluuf ba'aan jireenya mana keenya haadha koorraa anatti dabarte. Otoo harmeen koo jirtu guyyaa tokkoyyuu mana namaa deemeen biddeenas tolcheen haa ta'u uffatas miicee waan hin beekneef harmeen koo duutee ji'a jalqabaa keessa namuma na amane hojii manasaa na hojjechiifatuyyuu nan dhabe. Turtii xiqqoo booddees namoonni na waamanii hojii mana isaanii na hojjechiisuu jalqabanis anaaf garuu haala kamiin harmeen keenyi qarshii xiqqoo kanaan mana keenya akka jiraachistu gaaffii natti ta'uu jalqabe. Kanumaanis obboleessi koo quxusuun anarratti aanee dhalatu barumsa isaa addaan kutee umrii waggaa 8tti kophee qulqulleessuu jalqabe. Kan nama ajaa'ibu galiin ani hojjedhee galchurra galiin obboleessi koo kophee qulqulleessee galchuu yeroo sanatti ni caala ture. Jireenya too nutti ulfaatu haaluma kanaan utuu jiraachaa jirru namichi ollaa keenya sooressa ta'e tokko mana nyaataa fi kaaffee waan magaalaa Bishooftuu keessaa qabuuf maaliif kaaffee koo keessatti kaasharii taatee qacaramteen hojjettu jedhee gaaffii naa dhiyeesse. Anis guyyaa sanii kaasee kaaffee isaa keessatti akka kaasharii ta'een hojjechuu jalqabe. Shamarran kaaffee sana keessa hojjetan uffannii fi dibatni isaanii mindaa argannu waliin gonkumaa waliin madaalu. Anis ji'oota muraasa ergan hojjedhee booddee akkamiin haalli kun uumamuu danda'a jedheen gaaffiin yeroon dhiyeessuu fi hiriyyaan koo tokko hojii dabalataa hojjechuu yoo barbaaddeef ni siif arginaa ati garuu hojjechuudhaaf of qopheessinaan jedhani. Anis hojii dabalataan kun dhuguma kanarra kawwayyuudha jedheen tole jedheen guyyaa sanaa kaasee of qopheessuun jalqabe. Yogguu sanatti mindaan nuti ji'atti argannu qarshii 150 waan ta'eef wanta barbaanne akka barbaannetti guuttachuu hin dandeenyu. Haaluma kanaanis guyyaa tokko otuu hojjechaan jiru hiriyyaan koo sun hojiin dabalataa siif argameera naan jettee bakka hojiin dabalataa sun jiru harka koo qabattee na fudhattee deemte. Dubbiin garuu akka ani yaadeen turre. Hojiin dabalataa sun qarshiin nuuf kaffalamee dhiirota waliin ciisuudha. Hiriyyaan koo na fidde kunis anaa fi mucaa qarshii isheef kaffale waliin mana bultii kireeffatame sana keessatti na dhiistee deemte. Mucaan kunis akka hiriyyaan koo mana keessaa baatetti balbala qollofuun as natti deebi'e. Anis imimmaanii boo'een waan akkasii raawwadhee akka hin beeknee fi hiriyyaan koo hojii dabalataa hojjetta jettee na waamte malee waan kanaaf na waamne jedheen boo'een yeroo itti madhu mucaan kunis na sossobee rakkoon qabu qarshiitu siif dabalama malee naan jedhee dorgommaa koo fudhate. Anis guyyaa sana obboloota koo dhiiseen ala bulee kan hin beekne haala jibbisiisaa fi sukkaneessaa kanaan obboloota koorraa adda ba'een bule. Mucaan kunis ganamasaa qarshii 300 harka kootti naaf laate. Anaafis qarshiin kun yeroo jalqabaadhaaf harka koorra waan galeef miira gammachuu fi gaddaa wal keessatti natti dhagahame. Anis yeroon gara manaatti deebi'u ofii fi obboloota koof uffataa fi wantoota nu barbaachisu qarshii sanaan bitadheen gale. Anis jireenya kanarraa qarshiin argamuu isaatti amanus wanti hojjetamu garuu dukkana natti ta'e. Mucaan kunis yeroo hundaa galgala dhufee na fudhatee waliin buluus eegalle. Yeroo fi turtii muraasa booddees akka na jaallatee fi na fuudhee na waliin jiraachuu barbaadu gaaffii naaf dhiyeesse. Anaaf kun amanuunis waan baay'ee na rakkisuuf yoon dides tole yoon jedhees anaaf homaa mitiitii haa ta'u jedheen isaaf eeyyamame. Innis guyyaa eeyyama koorraatii kaasee anaa fi obboloota koo gara mana isaatti nu fudhate. Inni na waliin jireenya isaa jalqabee jiraachuu eegaleera. Anaaf garuu jireenyi hiika waan
waan naaf hin laanneef akka inni na jaallatee na waliin jiraachaa jiru ani garuu jaalala kan jedhamu sammuu koo keessaa dhibe. Mucaan kun qabeenya kan qabuu fi amalaan illee nama gaarii akka ta'e hubadhus onnee jaalalaa garuu isaaf argachuun baay'ee natti ulfaate. Mana keessaa utuun hanga fe'e balleessee arraba isaatiin waa tokko natti hin dubbatu. Isaatiinis kan fe'e jedhee utuun arrabsee ol jedhee deebinaan deebisu. Wanta inni jedhus dogongorayyuu yoo ta'e tole jedhee waan naaf deebisuuf baay'een aarsuu jalqabe. Inumaas miira jiraachuu malee jaalala akkanaaf hin qabne ofitti dubbachuun jalqabe. Anis guyyaa tokko anaafiisii haala kanaan waliin jiraachuu keenyarra maaliif adda hin baanu jedheen ganama yeroo inni gara hojiitti qajeeluu fedhu nan isa gaafadhe. Innis ol jedhee na ilaalee maalin balleessee takkaatti lafaa kaatee gaaffii akkasii kan na gaafatte yeroo naan jedhu anis kanaan booddee si waliin jiraachuun na gaha jedheen deebii deebiseefi ammas waan tokko too natti hin dubbatiin gara hojii isaatti sokke. Guyyaa 2-3 itti fufiinsaan gaafachuun jalqabe. Innis guyyaa sadaffaatti walirraa adda ba'uuf maaltu nu barbaachisedhee gaaffii na gaafateen eeyyeen seeraan mana murtii deemnee qabeenyi keenyi lamatti nuuf haa hiramu jedhe. Yeroo sana daa'ima tokko godhadheefiin ture. Innis tole rakkoon qabu ani hojiirra waan hin jiruuf qabeenya hundumaa mana kana dabalatee fudhachuu ni dandeessaa. Anaaf bakki hojii koo nagahaa. Kanaaf immoo mana seeraa deemuun iyyuu waan nu hin barbaachisneef kuni yoo hin si gammachiisa ta'e itti basha'ii keessa jiraadhu ani lammata mana kana hin dhufu naan jedhe. Deebiinsaa guyyaa sana garaa koo na nyaatus tole deemii lammata mana kana hin dhufiin jedheen isa gaggeesse. Innis tole jedhee naa qajeele. Haaluma kanaanis anaaf inni guyyaa sana adda baane. Garuu maaltu haa dhufu yeroon gara siree koo deemu akka bineensaa ol ka'ee anaa fi mucaa koo na nyaachuu barbaade. Galgala sana ka'ii badi kan jedhu mana keessaa natti huursuu jalqabe. Haaluma kanaanis mana onaa kana keessa torbee tokko hin jiraadhe. Torbee booddees kaartaa fi pilaanii maqaa kootti jijjiiree waraqata akka ani irratti mallatteessuuf ijoolleetti yeroo ergu naasuu guddaan na qabate. Anis battaluma sanatti fiiguun bakka hojii isaa yeroon dhaqu boqonnaa barbaadee torbee tokkoof hojii akkan seenne hiriyoonni isaa natti himani. Anis bakka inni jiru barbaadeen akkan kaartaa mana sanaa hin barbaannee fi yoo barbaadde manicha gurgurtee fudhachuu akka dandeessu ani garuu kanan barbaadu isa akka ta'e boo'een jilba isaatti kufee dhiifama isa gaafadhe. Dhiifama naa godhi dhiifama naa godhi baditoo gammarraa. Innis dhiifama koo fudhate. Guyyaan dhiifama keenya adoolessa 15 bara 2004 ture. Har'a anaa fi inni daa'ima 3 waliin godhannee jirra. Rabbiif galanni haa ta'u. Waan tokkoyyuu nutti hin hir'anne. Kuni anaaf carraa ta'uu ni danda'a. Yeroo tokko wanti nuti yaannee fi jenne qofti ta'uu qaba jechuudhaan jireenya keenya ofuma keenya deebisnee jeeqna. Abbaa manaa koo kana guyyaa sana toon dhabeera ta'e lafa kanarratti nama akkasaa deebisee argachuu hin danda'u. Waaqayyos na gargaare. Rakkina mana keenya keessatti dhalatuuf walakkaa rakkoo sanaa kan ta'u nuyima malee nama biraa miti. MK magaalaa Bishooftuurraa nagaatti. Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jechaa. Egaan guyyaa har'aas xalayaa obboleettiin keenyi MK mudannoo jireenyaa ishee Bishooftuurraa nuuf ergite isiniif dubbiseen ka'e hedduun keessan akka irraa barattanii fi itti bohaartan abdiin qaba. Obboleettii keenyas xalayaa kana nuuf erguu keef guddaa galatoomii siin jenna. Mudannoon jireenyaa ati dabarsite baay'ee kan namatti tolu dhumni isaa kan bareedee fi fakkeenya guddaa kan nuuf ta'udha. Egaan jalqabumaa xalayaa kana akkuma dhageessan obboleettiin keenyi maatii hiyyeessaarraa dhalatte harmeen ishee buddeena tolchuunii fi uffata mucuun kan isaan barsiisaa turte. Haa ta'uutii guyyaa tokko harmeen ishees lubbuun ishee ni boqota. Ba'aa guddaan manicha keessaas obboleettii keenya irratti ta'a. Obboleettiin keenyis yeroo jalqabaadhaaf mana namaa deemtee hojjettu galiin ishee baay'ee xiqqoo waan ta'eef maatii san sochoosuun itti ulfaata. Kanumaanis abbaan qabeenyaa naannoo isaanii hoteela koo keessatti yookiin kaaffee koo keessatti maaliif hojjettu jedhee gaaffii dhiyeessee fi obboleettiin keenyas kaaffee isaa keessa seentee hojjechuu jalqabdi. Kanumaanis turtii muraasa booddee hiriyoonni ishee hojii dabalataa jedhanii dhiira waliin akka ciistuuf ishee affeeranii. Haa ta'uutii guyyaa sana jireenyi ishee kun kallattii biraa qabatus namichi ishee waliin ciisee durbummaa ishee fudhate sun garuu yeroo hedduu itti deddeebi'uudhaan dhumarratti ishee jaallatee jireenyaafillee akka ishee barbaadu erga itti himeen booddee wal fuudhanii mana tokkotti galani. Baay'ee kan namatti toludha.
erga wal fuudhanii mana isaatti galtee booddee garuu isheef jaalala ta'uu dide maaliif isheen kan of madaalchisaa jirtu jireenya ishee jiraachaa turteen malee jireenya akkasii keessaa nan jiraadha jettee miti. Kanaafis waggaa baay'ee isa waliin jiraadhus lapheen yookiin onneen jaalalaa koo naaf banamuu dide jettee nuuf barreessite. Kanumaanis isheen deebitee mana keessatti baay'ee isa rakkisuu fi caqacaquu jalqabdee dhumarratti haga adda ba'uu isarraa barbaaddutti yeroo isatti himtu innis gaaffii ishee erga dadhabee booddee tole jedhee irraa adda bahee garuu wanti nama ajaa'ibu inni asirratti dubbate narraa adda bahii narraa adda ba'uuf mana seeraa deemnee walirraa hiikuun hin barbaachisu qabeenya barbaadde fudhadhu kana siif dhiiseera bakka hojii koo qofa naaf dhiiseedhe. Sa'aatii muraasaaf ishee gammachiisus guyyaama sana galgala isaa garuu gaaffii itti ta'ee inni mana sana keessaa dhibuunsaa waan akka bineensi ishee nyaachuuf isheetti dhufee ta'eetti argame. Kanumaanis kaartaa yookiin pilaanii gara maqaa isheetti jijjiiruudhaaf fedhee mallattoo ishee barbaadame namni ishee mallatteessisu yeroo mana ishee dhufu isheenis naatee bakka hojii isaa deemte. Akka carraa ta'e inni guyyaa sana bakka hojii isaa hin turre haa ta'uutii isheen bakka inni jiru deemtee dhiifama isa gaafattee innis dhiifama godhee fi guyyaa sanaa kaasee ishee keessaa miirri jaalalaa sirriitti ho'ee waliin jiraachuu jalqabanii ammas waliin jiraachaa jiru. Waaqayyoo jireenya keessan gammachuu fi dachaan haa eebbisu isiniin jenna. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 addunyaan kun buburreedha akkuma jedhamu bakka kanatti immoo wanta argame ilaalaa jirtu. Yeroo tokko jireenya mataa keenyaarraatii kaanee warreen dhiiraa shamarri gaariin addunyaa kanarra hin jirtu warreen shamarranii immoo dhiirri kan jedhamu addunyaa kanarraa dhugaa dubbatee kan jiraatu hin jiru jennee walirratti murteessina. Jireenya akkasii yeroo arginu immoo gaaffii nutti ta'a. Walumaa galatti maal inni akkuma obboleettiin keenyi dhumarratti nuuf kaaste nuyi jireenya keenya keessatti rakkoo uumameef abbaan rakkoo walakkaansaa nuyi jettee dhumarratti nuuf barreessiteetti. Jecha baay'ee cimaadha yoo hubanne ilaalleef jireenya keenyaaf rakkoo uumameef walakkaansaa nuyi jechaan rakkoo sana kan kaasaa jiru yookiin immoo rakkoo sana qabbaneessuu kan danda'u harka caalmaa kan qabu nuufi nuyi qofaadha kan jette dhugaadha. Homaa shakkii hin qabu kan nama amansiisudha. Rakkina irratti rakkoo uumuurra furmaata barbaaduun walakkaa jireenya keenyaaf yoo dhaabbanne akkuma obboleessa keenya kana jireenyi dhaabbachuu ni danda'a diigamuun ni hafa jechuudha. Waan nu dhaggeeffachaa turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Egaan namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan illee anaa dhufsiniin jecha Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi mudannoo jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee dhiyaatti. Isinillee subscribe gochuun maatii keenya taatanii xalayaa jaalalaa mudannoo jireenyaa nama barsiisuu danda'u karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa komentii jalqabaa irratti jiru karaa teelegiraamii nuuf erguu ni dandeessu. Nuyis xalayaan keessan kan nama barsiisuu fi bashannansiisuu yoo ta'e guyyaa fi dabareesaa eegsisnee qilleensarra ni oolchina. Egaan qophiin guyyaa har'aaf qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Guyyaa borii qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jecha qopheessuuf qindeessuudhaan kanan isinii waliin ture Gammachiis Tashoomiin jedhama. Horaa bulaa. Dhiifama godhi badiitu gammarraa dhiifama nattiin jabaatini lubbuutiyya adara jaalalaa nattiin jabaatini